Nagaa keessanii akkam jirtu soo arra kan waliin haasofnu namni tokko yookiin haadha yookiin abbaan tokko durba godhachuu yookiin dhiira godhachuu barbaada maal gochuu qabu? Saayinsiin siyaasa uumaatti dhufte naan hin jedhina. Soo maalidha saayinsiin isaa kan jedhuu fi aayataan na dhaggeeffadhaa waliin na dhaggeeffadhaa yoo isin galee sheerii walii godhaa jechuudha. Koomentii jalas ka'aa yaada keessan jechuudha. Soo durba yookiin dhiira godhachuu fi dubartiin tokko guyyaatti marsaan laguu ishee dhufu guyyaa itti baduu fi guyyaa bulushniidhaaf yookiin immoo guyyaatti dubartiin tokko ulfoofti jedhamee yaadamu san sirriitti beekuu qabdi jechuudha. So viidiyoo koduraa irratti isinii dubbadheera yoom ulfaa'uu hin danda'ama yoom ulfaa'uu hin danda'amu kan jedhu jechuudha. So qaaqoon hin qophoofti jedhamee kan yaadamu gaafa 14dha. Gaafa 14 jechuun marsaan laguun dhufee torbee lammaffaa irratti jechuudha. Hanqaaquun qaamni dubartii hanqaaquu qopheessitee eegdi jechuudha. Ispermii eegdi jechuudha. So gaafa 14 sana fakkeenyaaf isa dura guyyaa 5 dursitanii fakkeenya guyyaa 5 jechuun immoo akkuma marsaan laguu badeenii gaafa 8 yookiin gaafa 9 ta'uu danda'a. Walqunnamtii saalaa yoo raawwattanii maaltu uumamaa? Egaa duduba deebi'ee isin lakkaa akka isin galutti 14 irraa duduba deebitanii lakkooftu jechuudha. 14, 13, 12, 11, 9 jechuudha. Guyyaa 5 dudubatti deebitu jechuudha. So yeroo sana yoo walqunnamtiin saalaa raawwatame maaltu uumamuu danda'a? Durba moo dhiira kan jedhu dhagaan nama kan iddoo kana kan isinitti himu. So dhiirri spermii dhiiraa keessa kan jiru X fi Y dha. Kan dubartii keessa kan jiru immoo XX dha jechuudha. So X fi Y kuni spermii kromoozamii dhiiraa keessa jiru kromoozamii spermii dhiiraa keessa jiru X fi Y dha isin jedheera. So X kuni Y kun uumamaanii maalidha? Kan dhiiraa baata jechuudha. Kromoozamii dhiiraa baata jechuudha. Y fi X yeroo wal argan dhiiratu uumama jechuudha. X fi X yeroo wal argan immoo maaltu uumama? Durbatu uumama jechuudha. So maaltu uumama gaa X fi Y spermiin X fi Y qaba isin jedheera. X fi Y kana keessaati Y kun baay'ee ariifataadha. Faastariidha jechuudha. Dafee seena jechuudha. So maaltu uumama guyyaa 3 duwwaa qaama dubartii keessa turuu danda'a. Akkuma isin jedhe spermiin utuu hin du'in qaama dubartii keessa hin turaa jedheera guyyaa 5 fi guyyaa 3 tura. Y kun X tu guyyaa 5 tura jechuudha. Spermiin dhiiraa kromoozamii 2 qaba. X'n guyyaa 5 tura jechuudha qaama dubartii seenee Y'in immoo guyyaa 3 qofa tura jechuudha. So maaltu uumama yeroo seenan kanatti guyyaa 5 dursanii utuu hanqaaquun isheen qophaa'een guyyaa 5tu guyyaa 14ffaan hin ga'een guyyaa 5 dursanii gaafa seenan maaltu uumama X fi Y kuni X'n kunin turti jechuudha. Amma guyyaa 5tti turtee gaafa 15 gaafa 14 hanqaaquu wajjin wal argite jechuudha. Hanqaaquun immoo XX qaba isiniin jedheera. XX fi XX'n gaafa wal argu maaltu uumama durbatu uumama jechuudha. So Y'in sun immoo already du'eera jechuudha. Guyyaa 3 duwwaa qaama keessa tura ta'eef haga guyyaa 14tti seenee hanqaaquu eeggachuu taa'ee hanqaaquu eeggachuu danda'u ta'ee fi du'ee jechuudha. So yeroo sanatti durba mucaa durbaa ulfaa'uudhaaf carraas hin qabdan guddaadha jechuudha. So egaa isiniin jedheera guyyaa 5 evolution guyyaan evolutionii yookiin guyyaan hanqaaquun itti qophooftu guyyaa 14ffaa sanatu eegiin guyyaa 5 dursitanii yoo walqunnamtii saalaa raawwattan durbatu uumamuuf carraa qaba jechuudha. Akkas guyyaa 4ffaa irrattis ta'uu danda'a. Garuu dhiyoo dhiira feetan immoo maal gootu? Yookiin guyyaa 14ffaa irratti ta'uu danda'a yookiin immoo guyyaa 13ffaa irratti ta'uu danda'a. Maaliif lama ta'anii XX baatee X Y baatee jiru akkamitti dhiirri uumamuu danda'a isa jedhuuf immoo gaa akkasiin jedhee X'n kuni hin fiiga Y'in kunis Y'in hin fiiga baay'ee ariifataadha. Dafee deema jechuudha X dura jechuudha. So X'n suni daftee hin duutu garuu daftee immoo hin deemtu faastariidha inni sun jechuudha. So dafee seeneetu gaafa 14 yookiin 13 yoo seenu maal argata? Fuuldura irratti hanqaaquu argata jechuudha. Hanqaaquun sun X'dha. Y'in immoo asii dhufeera yoo ta'e maaltu uumama X fi Y uumama jechuudha. X fi Y immoo maal nuu kenna? Dhiira nuu kenna jechuu barbaadeni. So yoo mucaa dhiiraa godhachuu barbaaddan periodiin yookiin marsaan laguu dhufee tokko jettanii lakkooftanii gaafa 14 yookiin gaafa 13 torbee lammaffaa irratti abbaa manaa keessanii waliin yoo walqunnamtii raawwattan carraasiin mucaa dhiiraa argachuun bal'ataa jechuudha.
yoo durba barbaadan immoo utuu 14 hin ga'in guyyaa 5 dursitanii yoo walqunnamtii raawwattan carraasiin mucaa durbaa argachuu bal'aadha jechuudha. Egaa yoo isinii galeera ta'e sheerii waliif godha. Kun saayinsiidha, waaqaa hojii walitti bu'uudha miti. Laliseen jedhama, faarmaasistiidha. Galatooma naa jiraadhaa, isin jaalladha.